Ganda jarii jaarsoo bakka addaa daalacha jedhamu kanatti hektaara 6.7 irratti biqiltuu bosonaa 16,925 kan amma dhaabnu dabalatee akka aanaa keenyaatti lafa hektaara 1,176.36 irratti biqiltuu bosonaa hektaara lakkoofsaan miliyoona 2.9 fi biqiltuu muduraa hektaara 280 irratti lakkoofsaan 3,558 waliigala hektaara 1,456 irratti biqiltuu lakkoofsaan miliyoona 3.251 waliigala hawaasa ganda jarii jaarsoo misooma jaallatu dabalatee hawaasa aanaa Sibuu Siree dhiira 85,510 akkasumas dubartii 28,506 waliigala 1,114 fi 16 hirmaachisuun kan geggeeffamu ta'a. Dhaabbii biqiltuu kanaa fi galanna Waaqayyoo haa ta'u qilleensa gaarii akka nuu fiduu fi biyya keenyaaf galii akka nuu fiduu akka biyyi keenya magariisa guddoo taatuu fi kanaaf jennee kakaanee uummatni ka'ee dhufee dhaabaa jira. Inni kanaan dura dhaabatee iddoo lafa gogaaranne dhaabatee bishaan guddaa nuu fidee burqaan nuu ba'aa jira. Nu gammachiisaa jira. Biqillisaa qilleensa gaarii nuu harkisee uummata keenyaaf gaarii nuu ta'aa jira. Gaaddisa gaarii nuu ta'aa jira jechuudha. Kunuunsa isaa irratti baay'ee itti ba'ee hin konforataa hin eegaa. Sululli keessa ba'ellee sirriitti eegamaa jira. Margi irra dhaabataa jira. Biqilaan kun biqilaa gaariitu nuu dhaabatee nuu qabatee nu gammachiisaa jira baay'ee. Biqiltuu kana baay'ee gaariidha. Maaliif tokkoffaa bishaan tilli mataan isaa hin mirgi. Darbee qabbanadha. Haalumti abbaasallee yeroodhaan rooba yeroodhaan fiinidha. Baay'ee gaariidha. Kana jalatti immoo abbaaduu dhaabnee biqilaa waan adda muuzii fa'aa dhaabnee itti fayyadamaa jirra. Akka godina keenyaatti abdii adhaamnu kan jedhu kana giddu galeessa godhannee biqilaa miliyoona 401 isaan olii ol bara kana dhaabuudhaaf kan qophoofne guyyaa irraa kan ammoo isa keessa bifa adda ta'een biqilaa miliyoona 44 dhaabuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hawaasi keenya qaqqaaliniif muuxannoo misoomaan beekamu hawaasi keenya kallattiin mootummaan isaaf inisheetiivii hojiirra oolchuun beekamu guyyaa irraa kan ammoo abdii dhaabuu kan jedhu kana qabattanii biqilaa nuuf waa hunda ta'e kan gam tokkoon magariisummaa biyya keenyaa kan uwwisu qilleensa gaarii biyya keenyaaf kan fidu bosona gaarii bineensa gaarii qabeenya uumamaa gaariin biyya keenya keessa akka jiraatu kanarraas faayidaa gurguddaa akka argannu gam tokkoon oomishaaf oomishtummaan keenya akka dabaluuf gama biraan biyyi keenya madaala qilleensa sirrii qabattee magariisa taatee akka isheen itti fuftu gochuudhaaf hojiiwwan hojjetamu gama biraan har'arra dhaabbannees dhaloota boriitiif biyya keenya kan dhaalchisuu qabnu biyya magariisaaf biyya badhaatu inisheetiivii ashaaraa magariisaa
hooggansaa biyya keenyaatiin muummicha ministeeraa bocamee kanaan dura waggaa 7 hojii guddaan hojjetamee hirmaannaa guddaadhaan akka addunyaatti ittiin dorgomnee badhaasa guddaatti argamne beekamtii guddaatti arganne biqiltuu biliyoona 28 ol waggaa 7 dhaabuudhaan addunyaa irratti kan ittiin beekamu. Lammaffaa hojiin kun uummata biyya kanaa fi uummata gaafa Afrikaa keessatti hojii duudhaa Oromooti. Oromoon biqiltuu akka dhala isaatti biqilchee dhaabee kunuunsee yeroo itti fayyadamus akka duudhaa isaatti itti fayyadama. Biqilaa ol adeemu hin muru. Biqilaa akkamii ijaarsa manaatiif hojii adda addaatiif akka fayyadamu sirna gadaa keessatti bocatee addunyaa kan ittiin barsiise uumamaaf iddoo guddaa kan kennu. Biqilaa dhaabuun ashaaraan magariisaa amma jalqabne kun bu'aa gurguddaa buusee jira jechuudha. Madda carraa hojii uumuu, hojii qonnaa keenyaaf haala mijaa'aa amansiisaa kan uumu. Dinagdee keenya dinagdee damdamneessa kan godhu. Ikooturizimii naannoo keenyaa kan guddisu, biyya keenyaa kan guddisu. Biqilaa dhaabuun egeree dhaabuudha.